Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Rashaad Zeenuu Fayyaa keessatti baga nagaa taatanii isiniin jedha. Har'as barumsa tokko qabadhee dhufeen jiraan isiniin jedha. Barumsa irraa keessatti immoo wantan qabadhee isiniif dhufee akkaataa warri shari'aa sawaa qabdanuu warri Saawudii keessa jirtanuu nuuqutaa itti fudhachuu dandeenyu yoo immoo irratti hidhannee jiraanne akkaataa itti hidhachuu dandeenyu yoo namni immoo nurraa hawwalatee jiraate akka itti irraa cufuu dandeenyu akka itti beekuu dandeenyu kana isin barsiisaa man beekurraan isiniin jedha. Egaa warri barranga yoonaatti YouTube chaanaalii kiyya subscribe like illee naan goone seenaatii subscribe like naa godhaan isiniin jedha. Maqaa YouTube kootii kunoo maqaa YouTube kootii maqaa asumaan seenaatii YouTube kiyya subscribe like naa godhaa. Egaa barumsa garaagaraas kunoos keessa gadhiiseen jira asitti irraa fayyadamaan isiniin jedha buleewwan kiyya. Egaa barumsi irraa waa'ee STC irratti waa'ee sawaa irratti wal qabata. Asumaan kallattiidhaan gara mana miiseejii seennaa jechuudha. Mana miiseejii keessa seenneetii as gubbaa irratti egaa akkuma beekamu kan inni itti argamu sharikaan 900 900 garuu walitti barreessanii gara gadiitti immoo 9 barreessitanii akkasitti sharikaatti ergitu jechuudha. 9933 barreessitanii gara sharikaatti ergitanii jechuudha. Egaa anaaf amma haala kanaan naa deebisee jira jechuudha. Marhaban ka jedhe kanaan tal'aana fi qaa'imati barnaamij qixaaf nuqxaa jedhamu sanaa jechuudha. Egaa warri shari'aa sawaa fayyadamtan biyya Arabaa keessa jirtan ni beektu jedheetan abdii qaba. Yooniif amma dura kan sajjalattanii hin jirre yoo ta'e jedhee egaa lama duwwaa tokko kana itti ergitaniitii akkasitti sajjalattuu jechuudha. Lama duwwaa tokko itti ergitaniitii 900 ergitanii irratti sajjalattu amma booda akkan isiniif lakkaa'u akkuma isin bitaaqa guuttattanii nuqxaa isiniif lakkaa'aa deemaa jechuudha. Yoo immoo hidhattanii irraa qabaattan immoo lama duwwaa lamatti ergitaniitii amma nuqxaa meeqa akka keessaa qabdan ilaaltanii yoo immoo nuqxaa kana immoo nuqxaan keessan immoo isiniif gaheera ta'ee jedhee fudhachuudhaaf naannoo dhibbaa yoo ga'e jedhee 19 gara 900tti ergitaniitii nuqxaa kana fudhattanii yooniif immoo nuqxaa keessan kana namaaf hawwaluu yookaan namaaf erguu immoo feetanii 18 17 900 gara 900 nama sanaaf ergitanii. Inni dhumaan immoo yooniif namni nuqxaa keessan kana isinirraa hawwalatee jiraate walirraa illee hawwalatama haala isin hin beekne yoo namni isinirraa fudhateera ta'ee jedhee ja'a duwwaa afuran kanaaniyyii namni sun meeqa akka isinirraa hawwalate meeqa akka isinirraa fudhate beekuu dandeessanii akkasitti irraa fayyadamaan isiniin jedha. Egaa isiniif galadhiin abdii qabaa. Jalqaba 9933 barreessitanii 900tti ergitanii sana booda arabiffa kana isinii baasaa. Yoo sajjalattanii qabaattan lama duwwaa lamaaniyyii 900 barreessitanii itti ergitanii ilaaltu kunuun akkuma kan kootii kanaa jechuudha. Kan koo amma kana ga'ee jira yeroon lama duwwaa lama barreessee itti ergee jedhee kanachi annaa deebisanii jechuudha 70 wayii keessara jechuudha. Keessanis immoo itti ergitanii ilaaltanii akkasitti isiniif kennaa isiniin jedha. Yoo amma dura immoo irratti isiniif lakkaa'an jirre yoo ta'e lama duwwaa tokkoon 900tti ergitanii akka inni isiniif lakkaa'u gootuu. Yeroon immoo hanga fudhatan isiniif ga'ee jedhee 19 ergitanii nuqxaa sana fudhattanii gara biyya feetanii bilbilachuu dandeessu. Gara Itoophiyaas akkasitti isiniif dawwaluu danda'an isiniin jedha. Egaa barumsi kiyyarraa kana fakkaata. Haga barumsa biraatii walitti deebinu nagaan naa turaan isiniin jedha.